wanni barbaachisaa gisee rabbii keenya kadhannu rabbi subhaanahu wa ta'ala kadhannu waan itti kadhachuu qabnu jira dura harka ol qabnee bismillah jennee eegaluu qabna gisee salawaata rasuula rabbuusuu qabna eegasii salawaata gisee busnee booda waan barbaannu kadhachuu qabna eeguu waan barbaannu kadhanne salawaataan goolabuu qabna jechuudha waan ta'eef wanni barbaachisaa gaaf tokko gurbaan tokko ta'eetii masgida seenee rabbi kadhate maal jedha yaa rabbi yaa allah yaa rabbi qarshii dhibba lama yaa masgida keessaa eegu kaanis kan bira taa'us yaa rab miliyoona takka miliyoona lama abbaa qabeenyaa fooqii abbaa faafrikaa na godhi jedha kan bira taa'ee maal jedha dhibba lama kaan illaa kadhatti nyaatu yaa allah jedha haguusan kan miliyoona qabu kun akkana laalee kan biratti qarshii dhibba lama as baasee boo neetwoorkiin achi naannaqinii ka'ii jeetti kan ni boo ka'ii jeetti fudhaa kaasee jechuudha. Wanni barbaachisaa